kana jechuun amma fakkeenyaaf ani akka anaan daqiiqaa takka addannachuu narraa hin baane akka ati bakka biraa hin oolle ka fedhi yoo ta'e si jaaladhaa jechuudha. Ati amma an kana sii beeka sii hubadha waan na jaalatu bakka naan jette ka jedhurraa. Kanaafuu hin dhiisa sun hunda kalaas siif jedhee waan hin dhiisne qabu. Akkamitti akkana daddafee piroomisii seenee nagalaafachuu jedhamu akkam akkaataa yaa rabbii kiyyaati naga godhi ati yaa rabbii du'aayii hadda ganama godhadhe takka yaa rabbii yanaa ka'ee balee ati hin dandeessaa hadda ganama du'aayii bareedduu wayii godhadhe dhugaa rabbii obbolootaan lafaa ka'e. Maal jettee du'aayii godhatte? Dhiira fudhan yaa rabbii kiyya narraa qabi jedhee ganama kana lafaa ka'ee du'aayii godhadhe subii osoo bakka kana ciisaa jira asuma ol ka'ee asumatti liibii seenee kabira hafee dhugaa hin fincaannellee akkasumaan ka'ee du'aayii godhadhe dhiira fudhan yaa rabbi narraa qabi jedhee. Gafarsa. Ay kiyya kun ka dhugaati dhiisnaa bari. Kana amani fudhadhu waan ati feete hundaayyuu si godha atis garuu waan an jedhe hunda ni goota. Guys abaaboo afurnaa guutamee hin qaxxaamee waa hedduu fattashuu barbaada ani hin qaxxaa abaaboo afurnaa guuta. Abaaboo takka guuta abaaboo takka hafe. Abaaboo afur guuta mataan dhaabee mudhiin isa kan hojjetu nu hojjenne kaallaa nu barbaada nama. Nama biraa. Sihaa abdii thank you. Ati amma waan ani siin jedhe hundaayyuu ni goota ayyee gaafsan. An waan an dhiisin jedhe kamiyyuu waan an jalan. Irra caala garuu amala kiyya danda'u amala kiyya barachuu qabda. Amalli kiyya ulfaataadha. Amala kiyya yoo ka barattu ta'e rakkoon qabu. Guys akkana mooyanne dhaggeeffadha akkana mooyanne. Yoo mooyadde qixaatii bareeddoo itti afanii taatan isin eegatta. Dabilii kanarra puush naa godha. Namooti isaa kana. Siin jedhaa barraa dhafaatee amalli kiyya ulfaataadha. Ana nama amala kiyya danda'u jechuun nama na jaalatu amala kiyya danda'uu danda'a. Namni na jaalatu amala kiyya hunda naa beeka. Ilaal miqanyaan tokko achi namooti se. Yaa kabajjamaa ko'a. Duddi koo siif haa citu. Yaa gara eleechi. Duddi koo si haa citu wallaahi. Dhageeffadhu. TikTokiin bichaa dhiisin hin jedhin malee waa hunda ni dhiisa. An amma bar amalli kiyya ulfaataadha. Amalli kiyya san dandeessas hin jedhu. Amalli kan kee ulfaataan maal inni? Bas waan ani feene tokko dhiisi jennaan dhiisuu qabda. Waan naan taane jechuudha. Yoo dirqamani ansiif inni hubatani. Waan ati beekuu qabdu. Waan tokko dhiisi jennaan ka dhiisu ansiif jechan dhiisu. Dirqama bultii tiyyaa fi dhiisuun qabaa jechuudha. Bultii tiyya tana abbaa ta'ee haadha ta'ee jiraachuu barbaade waan ati dhiisi jetti san dhiisu namoonni irratti dirqama. Siif hin dhiisu bultii kiyyaa quuta'ee dhiisaa jechuudha. Wanni ati dhiisi jettu sun waan seeraan hundaa'e yoo ta'e welcome waan seeraan alaa yoo ta'e ana badan hin dhiisu fakkeenyaaf mana haadha tanteetii hin dhaqin yoo ati naan jettan hin dhiisu mana haadha tiyyaa dhaqu. Mana haadha tanteetii deemi rakkoon qabu hiriyaa tokkoffaa dhaga'uu jirta. Hin dhaga'e. Tokkoffaa hiriyaan baay'isin akkuma amma jettu hiriyaan baay'isin jechuu danda'a. Ala dhiistee mana dhiistee ala hin boniisin jechuu danda'a. Ni jira bakka waa hedduu jira. Kanneen dhiista. Baay'ee sajjama hiriyaa hin qabu. Ammas hin jaaladhu. Sadaffaan abbaa manaa kiyya gatee ala buluu miti ala bahee sa'aatii 2 yoo taa'e uftii kiyya gaafii natti ta'a jechuudha. Kophaa kiyya jira miti. Sa'aatii amma kana yoo mana kiyya irraa ala bahee sa'aatii meeqatti manaa bahe jedhee akka waan namni mana keessatti na waamaa jiruutitti uf tilmaama. Okay. Namoota kaara namoota ara naad maal naada godin ta'e ayee naadem qixaatii tokkoffaa boru jechuudha boru maal inni boru ganna baafteetiin meeqa waa nyaachisuu fi waa kunuunsuuf dubartii beektaaf hin beektu adda baafadha waan ta'eef boru ganna baafteetiin nyaata ajaa'ibaa kana na nyaachiftaa nyaata yamanii jechuudha. Achumaan itti aansitee illee buna jechuudha. Buna koofii bareeda na onnetta. Qixaatiin lammataa jechuudha. Mudhiin kan kee kan hojjetuuf hin hojjenne kan addaan baafachuu waan barbaaduuf mataan naa dhaabatta. Qixaatii sadaffaa ammoo sadaffaa si booda dubartii biroo natti haa hadheessu jettee waadaa naa galta.
dubartiin biraa siidaa haa sillaasee natti haa fakkaattu muka sibiilaa natti haa fakkaattu jettu. Tokkoffaan baabul Yaman geessee si affeeruudha. Lammaffaa san jijjiiri. Lammaffaa mataan dhaabachuu san jijjiiri. An laaluu barbaada kaa hagam dandeettii qabdaa. Jijjiiri dandeettii maali qaba dandeettii isa gaafsan si garsiisaan dandeettii kiyya. Kanaafuu kan lammaffaa mataan dhaabachuu. Gisee akkanatti caatii qamaa naa waliin haasoftu waan mirqaana naa wajji haasayaa jirtuuf miirri kan kee akka walitti onna jedhu barbaada waan ta'eef caatii lulluqattee teettee naa wajji haasofta. Hayyee kana lammaffaan. Kalas baabul Yaman geessee si affeera. Piroomiisiidha waadaadha. Waadaadha sa'a feete dawwali. Guyyaan dawwali malee halkan. Halkan. Bas si geessa siin jedhee walumaa galatti si affeera dabbii san fudhadhee jira. Guyyaan dawwali malee halkan jechuudha maal jechuudha kuma tokkoon si moo'ee barsanuu. Kuma tokko guddaan namoota hedduu kuma takkaan namoota naaf feera naan jette kana hunda halkan bilbilee siin jedhama. Kuma tokkooti bar 300 si fakkaate. Yanna 300 duraa dabbiin jira. Hai. Fulaawarii afur naa kenname namooti saamee hayyee. Guys. Abaaboo afur naan guuttanii isin daddaftanii garaa hidhattanii. Halkan affeerii barbaadde yaa irbaanni halkan affeeramaa bakka. Uffata irbaataa uffata irbaata kan kee waadaa jechuudhaan bilaashatti giiftara kiyya hin xaarsu inni akka inni waan bareedduu biyya kana keessa nyaadhuu fi biyya kana keessa hin jiru pooshinaa godhaa jira. Okay. Ali Muhammad. Amma si affeeraa san irratti walii gallee jirra. Bor galgala si affeera. Waadaadhaa boru viidiyoo hojjennee galgala sa'aatii 5 baanee na affeerta. Yaa waadaadha. Naa galatooma Oromooti yoo warri taphataaf naa gootaniif abaaboo naa gootan dabiliidhaam. Taphataafis naa godhutti hin jirtanii. Flower speech challenge bantan ayyee mee waan tokko ndee dabilii kanarratti mee sun dhumin. Intaloo maallaqa na baasisuuf kutattee jirti. Guys dabiliidha. Hayati Abdi. Thank you. Konola. Ammo ho maal sitti. Naa jira dheeraa kabajjanaa ko. Yaa qaalii kiyya naa galatoon ulfaadha. Amma ati haniidha nyaachuufi dhufa. Jechuun bakka nyaatuma istaayilii eeggate naaf feerta. Mana Yaman yoo deemte haniidha yookaan mandiidha. Laalaa mandiidhaa miti. Wallaahi nyaata dheengadda baabaa Sheekh Riyaad nu affeeran tokko jechuudha. Kalee malee dheengadda nyaata ajaa'ibaa kana foorree jechuudha kan istaayilii eeggate. Asirra asii hanga achii deemuudhaaf yoo xiqqaate taaksiin jechuudha sa'aatii takka deema. Warra si geessee iyyuu anatti itti garsiise usi. Mana kiyyaa suni. Maalumaa kan keetiin itti deemu. Walaa Abdussee walaa maalii kanneen hunda anaa geesse mana sana. Kalaas achii nyaanna achii na nyaachifta. Hayyee. Waltaani kalaas. Nyaadda gara manaa galaa beeki. Maal abbaa kee naa gootaree gara manaa galte malee. Kalaas okay. Gaafa si fuudhe waan biraa ka goonu. Abshir. Tap godhaa biyya haara tap godhaa. Gisee yeroo lammaffaa nama waajibti bara. Oromooti taaptaabiin gootorii nama kana kun danaara kuma dhibba naa galchaa taaptaabii fi koppiliink naa godha koppiliinkitti eela ammaa kudha takka moo jeti kuma kudha takka koppiliinki na gammaa. Wallahi koppiliin taaptaabii gochaa hin jirtanii. Gara natti hin jabaatinaa. Abdii wallahi. Asumaanuu baay'ee gara yuutuubii deebi'aa jira. Firaankii fi diraamaa duraan beeytan hundaayyuu itti deebi'uu jira. Dhiyeenyatti
Akka nu daawwattan gara yuutuubiitiin hiriyoota kiyya. Diraamaa duraan hin beeku yoo deebite haadha faata irra dalaguudha immoo akkam akkaataan asii yuutuubii beeksisaa asiin si affeera ka jettu akkam maal yaadde. No, kun beeksisa yuutuubiiti. Affeerraan akkuma jiru jira. Haa ta'uu ta'a. Engadda wanti irratti gaafiif deebii wayii tokko si argeeti ture. Forex miidiyaa irratti birraa wajjin. Maal ta'e? Birraa wajjin yeroo gaafiif deebii gootan. Waa'ee kiisingii irratti faasii gaafateeti. Waan nufi waliin dalagi maal? Abdiin nan tuine abdiin aspira na dhungateeti achi booda as na dhungatee jette. Rammeen garuu kiisingii miira keessa galee na godhee dur irraa wal janajjanaa turre jette. Wanni sun dhugaadha? Saada ati kiisingii dhugama dubbadhuuti siira sii ta'iti guyyaa san na dhungachuuf na dhungattee ati dhugama dubbadhu. Laala sun gaafsa guyyaa san ana asliidhaa si'i reedii nama shan akkas taaneetiin jirra kaaf hoteelaa. Mee ajandaa goonaa jenneeti nama tokkoon tamaamillee jira tamaamiin kaameraa qabi jennee kaameraa kennine. Sejjamir sanuu abaaboo inni naa kenne san foggoruudhaaf jetteetiin abaaboo san bitteeti achuma bittee miti bakkuma teennu san. Hamzaa foggoruudhaaf abaaboo san bitees abaaboo jiidhaa biteen. San booda mee ajandaa goonaa jenneeti akkana qabee as bira si dhungadhee sun beekamaadha namoonni beekasan. Ajandaa goona jennee garuu karammee san ammoo miira keessa galee dhungate dur wal janajjannaa turree jette dhugaadha. Yaa rammee wal janajjannaa turre bara. Andira kaayoo keessa yeroo jalqabaatiif heloo jedhee rammeedhaan heloo jedhee wallaahi kijibuun haraama. Rammee malkaa baradhe dhiira kaayoo keessaa heloo jedhee rammee malkaa baradhe. Sejjamin rammeen biyya kana jiran se'uyyaan rammee malkaa baradhe jiru sun ammoo dhugama. Dhugama jirtu dubbadhe yaani. Yaa akkama dhugaate jechuun kiisingiin sunis. Bultiin an diigin. Qixaatii lammaffaa jechuudha. Bultiin an diigin bultii qabdaasi bultiin an diigin jetti. Laa mana bakka jala kanatti rammee heeruma yennaan bultiin an diigin jedhee. Okay. Qixaatii lammataa tokkoffaa piroofaayilii na kaayatta. Suuraa kiyyaa ashaangulliitii keessa qanabbartee suuraa beelloo irratti jechuudha piroofaayilii na kaayatta. Haga guyyaan beelloo uffadhu ga'uuf. Ayyee lammaffaan. Qixaatii lammataa guyyaan cidha kennaa yoo makka ta'e uummata kanatti himta. Sadaffaa. Qixaatii sadaffaa anaa tanamee si jaaladhaa bultii si waliin ijaarachuu barbaada. Haadha manaa si godhachuu barbaada. Haadha ilmoo kiyyaa si godhachuu barbaada jettee maal narraa jaalatte waan narraa jaalatte uummata kanatti himta. Isa dhugaa irratti hundaa'e jechuudha akka soba osoo hin taane. Suuraa piroofaayilii kaadhunaa ergi. Kana hunda jechuurra piroofaayilii kaa'achuu na wayya. Hanga guyyaa beelloo uffatu ga'utti piroofaayiliin akka sirraa bareedeetu si godhuu barbaada. Jaalala kiyya ibsuufi yookaan barreessaamiif koomantii. Maal akka jaaladheef hangam akka jaaladhu ibsuufi. Abaaboo afi guutaa jabaadhaati. Kiu jechuun amma kaa. Kaatinii. Jetti haniin tun immoo saayibateeti ni beeksisti bara. Jetti laal jaalala kee ibsiifi. Ata garanaa fidde congratulation jetti bara si achi fidde buziyyee. Kidha buziyyee illee ni qabatte moo hiyyaticha. Eeshi bashaaddu galatoomaa filaawarii ispiichaalentii naabanaa jirtan garuu giiftiin jiru bara. Akka moo nangoo nan gammaa mucayyoon tun asii badee dhufnaan na irraanfattammoo maaliin? Bultii namaa hin diiginaadha faatee jedhan bultiin namachuu akkam bultii jarattee qabdamoo? Maal jedhu? Bultii namaa hin diiginii. Eenyu bultii qabas keessaa? Maal beekaadha faatee bultii namaa hin diiginii jedhan. Dhiisi isaan. Irra laalii isaan. Aboo taap godhaayyee.
Taaptaabiin keessanuu hanga ammaa 22 irra jira. Gaafa tokko leenca sirra baasee fiqirii tiyya ibsadhaa. Ruuhii haqaa. Wanti keessatti taaptaap godhamee namni akka jirtanii kun. Wallah odoo sheeriif taaptaap gootaniiti koomentii dhiisii. Hayaa okeesh. Namni akka jirtanii sun kun taaptaap koppilink sheer gootaniiti. Dhugaa rabbi asii as hin jirru. Mee jabaadhaa mee? Isin hin taane qixaati suuraa si ergamiisan jariidhaan profaayilii na kaatta okee? Garuu sa'aatii 24 qofaa kaa'edha. Sa'aatii 24 qofaaf na fuudhaa taate. Profaayilii kan kaa'adhu kasi fuudhu hin jenneen. Kan profaayilii irra kaa'adhu suuraa. Hojii waggaa tokko osoo na kaa'e akkasitti hin xiqqaatu. Inni mana xiqqaata siin jee. Maarree. Sitti xiqqaata yaa suuraan kiyyaas taa'uu qaba jedheetu gubbaa. Akkamitti suuraa kan kee taa'uu qaba? Kun amma adabbiidhaa miti adabbiidhaa bar kun. Adabbiin sa'aa 24ffaa jedhama. Saniif isin jedhee. Okay? Kan yeroo kana gaabbaaraan ijoollee kiyyamaa jettan isin an gaabbaara. Ani hin gaabbineen. Gaafa suni bar gaafa wal fuune. Gaafa wal fuune umrii guutuu si kaa'adha rakkoon qabuuti. Bashaaddu oh my god wiinii irraa naaf fuutee dhabde garuu thank you Bashaaddu. Wiinii isa dandeettee narraa fuuti kun leenci bosona doddolaan gubbaa kana dhaabata. Beekaa isin malee. Leenci bosona. Wallah. Bashaadduun dandeesse yeroon zeero baadoon baadoodha maal gooti? Galatoomii laa erga dhumeetii wanta naa goote malee wiinii sirraa fudhadhee dhabe kaamma. Hin sobaa namni hundi akkami abdiin hin soba naan jedha. Maaliif soba abdiin? Hin soba naan jedha namni hundi. Nama jaalannaan ka dhugaa nama jaalladhaan nama jaalannaan jechuudha. Nama jaalladhe san irratti